kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa show akkam jirtu nageenyi badhaadha jajjaboo isiniin jenna torban kanas ammoo akkuma torban darbe waadaa isiniif seennee turre keessummaa jabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira keessummaan keenya guyyaa har'aa ammoo nama baay'ee karaa dheeraa deemee dhufuudhaan gara gammadaa showtti kan dhufe Dr. Ilfineedha. Dr. Ilfineen biyya Ingiliiz irraa yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa kana dhufanii hojiilee adda addaa nama hojjechaa jiran yoo ta'u yeroo ammaa kana immoo dhiyeenyatti kitaaba hedduu ajaa'iba ta'e tokko seenaa goota tokko qabatanii gara stuudiyoo keenya gammadaa show dhufanii jiru. Maarree Dr. Ilfinee wajjin turtii nuti taasifnu hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Gammadaa show ammoo waliin hojjechuu warri barbaadan karaa lakkoofsa bilbila keenya as jala isiniin keenyu hundumaan sponsora sagantaa kanaa ta'uudhaan gammadaa show akka deeggartanii fi nu waliin hojjettan dhaamsa isiniif dhaamna. Gammadaa show ammoo gama YouTube keenyaan warri hordofaa jirtan YouTube keenya subscribe gochuudhaan nu hordofuu fi sagantaa keenya caqasuu dandeessu isiniin jenna. Egaan sagantaan keenya guyyaa har'aa eegalee jira hanga xumura qophii keenyatti ammallee irra deebi'uudhaan isin affeerra Dr. Baganagaan dhufte. Baganagaan ta'e. Cheers jennee eegalla sagantaa keenya. Akkas. Aanan silaa qopheessine dansaa ture. Isba hinte anta. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebirriidhaan naaf tolchi. Teelebirrii tapha kana teelebirrii irratti itti fufna. Isinitti yaa tolu. Baay'ee bareeda. Mee teelebirrii irratti naaf ergi. Teelebirrii galgala teelebirriidhaan siyaasa obseessa. nan gammada. Teelebirriidhaan jedhee suuraa teelebirriidhaan si firgera. Baga dhalattee. Mee al tokko alaaf teelebirriidhaan viidiyoo haa erginu. Eeyyeen teelebirriin jaallee maatii waliin kan ittiin wal qunnamnu. Teelebirriin geejjii qabatee dhufeera. Teelebirriin geejjii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayilaa wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teelebir supparaappii pileestoor yookaan appistoorii irraa busaatii fayyadama. Teelebir Itiyoo Telekoom. Egaa Dr. Ilfineeni karaa dheeraa deemtee dhufte. Karaan xiyyaaraan deeman kun hagamallee akka fagaatu hin beeku. Fagoo hantuu matiin gooma. Baga sagantaa keenyatti dhufte yooyaa jenneera. Yooyaa baga nagaan turtan. Egaa biyya Ingiliiz irraa gara kana dhuftee jirtaa wanni biyya kanatti yeroo ammaa kana si fide kun maali? Miila maaltu gara biyyaatti si deebisee siin jenna jalqaba irratti? Wanni biyyaan na deebise kitaaba tokko barreessee jira. Kitaaba kana eebbisuuf jennee maatii waliin dachaanee dhunne. Kanaaf misirrummaa irra jirta jechuudha irra deebiidhaan kitaaba eebbisuudhaaf. Akkas. Milkaa'ii siin jenna. Egaa Dr. Gujii irraa kaatee karaa dheeraa hedduu deemtee biyya Ingiliiz deemtee amma achi jiraatta. Wanni gara biyya Ingiliizii si geessee fi barnoota moo hojiidha moo carraadha laata? Barnoota. Barnootaaf deemee asi baradhee qaraa. Digirii qaraa asi dhaggadhee digirii lammaffaa dhaggatuu fi carraa iskoolarshipii dhaggadhee saniin deeme. Kanaaf egaa Gujiitti akka nama baratetti barnoota kee Gujiitti immoo eessatti barattee laata? Sadarkaa tokkoffaa fa'aa lammaffaa fa'aa eessatti xumuree laata Dooktar jedhu warri si ilaala? Barnoota mana qara jalqabe abbaa kiyya na barsiise. Okay. Akka mana barnootaa galuun feene warri keenya haadha tiyyaaf hangafa waan ta'e ilma hangafa barsiisu sabi keenya suni garuu ani manatti akka baradhu abbaan keenya qarqaaree xiqqoo jalqabe achi yennaa san aanaa Goorodoolaa keessa jirra akka magaala galee nuti ijoollee baadiyyaati. Kana Goorodoolaatiif Nageellee Adoolaa achi baradhe achi fixee gara Asmaraa deemee digirii qaraa Asmara baradhe. Kanaaf barnoota kee sadarkaa jalqabaa naannumaan Nagaallee Adoolatti achumatti xumurte jechuudha. Goorodoolaa. Ani ilma qotee bulaati jetteetta ilma qotee bulaatti akkam buna fa'aa qotachaa turte moo akkam turre haalli guddina kee? Warri keenya
qotiisa caalaa horsiisa irra hojiin isaanii horsiisee bulaa warri kenna midhaan xiqqoo akkasii waa boqqolloo fa'aa wadha dhaabatu malee guddisanii min jedhanu aanan dhadhaa foon kana waa kana guddannee waa yaa kanaafi. Horsiisee buluun guddoo jajjaddu hojii jajjaddu horii tissuu yabbii tissuu qoreen nama waraantee waan jedhu bokkee keessa aduu keessa manarraa illee fagaatanii deemuu qabu. Yennaa bonaaf kun lafa fagoo dhaqanii unanii guyyaa deemuu waan hin dandeenyeef dhansuu jedhan dhansuu horii obaasan gaafa tokko unanii gaafa kaa irraa oolanii gaafa kaa itti aanu bisaan uwwiinsa deeman lafa fagoo miilaan deemte. Hagam faata yaadatta ijoollummaattis haa ta'u karaa fagoo ati deemtee amma yeroo sana horii tiksuudhaaf kanatti. Dhaqaaf gala yoo xiqqaatte kiiloo 15 kiiloo 20 illee deemneerra. Dhaqaaf galatti. Ijoollee jennas hin jedhu nama ganna 6-7 nama guddaa waliin horii oonnaa duuba oonnaa hin qorqorraa kana achumarraa akkuma olii ati hiixuun horiisitti qara yabbii qe'ee biratti kennanii re'eef akkana jettaa horii nama waliin guddaa waliin tissuu dhufaa achuma akkuma jajjabaataa deemtu horii guddaa sitti gallakkisaa akkasiin deemti. Booddeessaan gaa akkasiin barnoota barattan hin barbaadan ture akkamittiin amansiiftan moo maatii biraatu? Abbaan keenya nama lafa naannoo san keessatti nama qara afaan barreessuu fi katabuu barate. Kun lafa kiiloomeetirii 200 fa'aa akkasirraa fagoo barbaadanii dhufanii waraqaa kan nama dubbisu akka inni barreessu. Nama dubbisu. Nama dubbisu barreessu. Raappooliisa jedhama. Afaan durii kan namni. Isa kan nama godhaa ture. Akka inni barateen illee akka ajaa'ibaatiis sayyoo nagaafatte keessa seenuu dandeenya garuu akka baran adoo nuti dhalatinu haadha ta'een akkuma fuudheen ijoolleetii akkasiin barattu fedhaa natti akka mormine gaafa ijoollee waaqni nuu kenne jedheen akkasiin garuu akka ilma hangafa abbaan keenya beera takkaa ol qaba so ammana haadha xiyyaatiif hangafa karaa dhiiraati ilma hangafaa qe'ee hin fagaatu fagaattee deemuu hin danda'u kanaaf yoo barnoota galee hin fagaata kana fagaana kana waan hin barbaanne asumatti rappoolii akkasaa asuma barsiisee rappoolii akka barreessee hin gaa yaada jedhu hangam beeku asumatti barsiisee asuma barsiise achuma sanin darru kiyyarra inni isatti nama wama fi beeku dhugaadha hanguma beeku nama gorsa kana jedhee ammoo tuma rakkisee anjennaan eeshi kutaa sadi baradhu deebi fudhadhee na oola takkaarra buufadha Sadi finnan arfaffaa takka irra buusa jenne duubarra kutaa 4 fixee jennaan baata jedhama fixee afaa amma kana booddee 4 finnan itti deebi'uu dandeessa kan irra jennaan andi dadhee jennaan obboleessa keenya bira hamburanii ambadee deeme kutaa 4 duuba warri keenya nan qarqaara hojjuma kiyya mana namaa bulaa maan jedhaa beelota dheebota rakkinaan waggaa 4 kutaa 4 duuba warri keenya seeraan yeroo sana garuu akkamitti faayidaan barnoota barnoonni bakka wayii nageessisuu danda'a jettee akkamitti yaadu urgiin nageessisaa ani yaada kiyya keessa hin jiru ammuma natti mi'aawa ammaa tana hanguma dhiibaa deemu yoo an tana gee tana san caaluu dhufta san caaluu dhufa tan magula utaalee jedhu malee waan kuno balbala tana ala jira hin beeku an digiriin faa akka jiru digirii haga kutaa man sekondarii galle digirii waan jedhan adaawanne ila wanni dhumu ila baadiyyaa haga kutaa 3 jira achuma fixanti seenenu yoo nu 3 hin baane magaala 4 illee jirti jedhan manni barnootaa ka baadiyyaa buuyyoo ijaarama ka magaalaa ammoo qorqorroo qaba hin dhimmisuu jedhan isa dhaggi yaan kutaa magaalaa Gorodolaatti waan bahu 4 callaa jirase jaan jirtiidhaan lama ta'edhaan akkuma kanaan deemu yoo an jaan bahe ammallee wanni burqee oluma deemu akkasiin jenne malee nuti digirii jira maanii diploomaa hin dhage garuu abbaan keenya waan diploomaa jedhu ebelu
dippiloomaa maanii jedhe. Waan kana dhage dippiloomaa kana inuma dhage. Inuma jiru gurra. Malee hin beeku isaallee duubarra dhutte dubbiin. Egaa eegasii deemtee gara yuunivarsiitii geesse. Yuunivarsiitii immoo Asmaraatti baratte. Asmaraan sun gaafa sana Itoophiyaa jala jirti moo akkamittiin? Gaafa sani Asmaraa Eertiraa jennaan Eertiraan Itoophiyaa jala jirti. Garuu maaninni naashinaalizimii kana maan jennaan sabboonummaan sama isan ga'eera warri akka tokko hin jaallatu kanuma wal dhiibataatuma maani jedha achi barannee jajjabeenna dhugumaan karaa hedduuni waan hedduurraa barannee achitti barnooti guddaan ka yuunivarsiitii keessa kan warri nu barsiise caala bakka Oromoo kutaa gumaa itti wal dhagginee wal baran. Oromoo kutaalee garaagaraa dhufan. Achi leenjii Oromummaa Oromoo eessa fa'a akka jirtu. Hin dhageetta bee wanni seenaa fa'a barannee ramaanii wanni ati gurraan dhageette fa'ilaan dhageettu tokko mute. Kana achitti akka dansaa leenjii fudhadhee eenyummaamti achirratti akka dansaa gadi fagaattee na. Experiensiin kan kos waluma fakkaataadha. Yuunivarsiitiitti ani Oromoon kutaalee adda addaa hedduun akka jiru kanan dhaqee argee loqodawwan kunoo loqoda gujiyaatti dubbattu kanallee sirriitti kanan dhaga'uu danda'ee fi akkanatti Oromoo walii galuu akka danda'e bakka itti bare yuunivarsiitiitti. Yuunivarsiitiitti maal baratte digirii tokkoffaa? Digirii afaan Ingiliffaa baradhe. Ingiliffaa fi wanneen kiyya guddichi kaqaraa Ingiliffa ta'ee akka maayinariin maan jennaan maayinariin edukeeshinii baradhe. Eegasii hojii Finfinneetti jalqabde moo Asmarumatti moo gara biyyaa deebite? Asmaraan hamburanii qabxiin tiyya xiqqoon goonti turte. Yuunivarsiitiitti moo? Yuunivarsiituma barsiise. Hojiin tiyya taqaaraa yuunivarsiitii barsiisuu. Barsiisummaadhumaan jalqabde. Echumaatti kadhee. Waggaa 2 Asmaraa barsiise. Sadaffaa asi dhufe. Finfinnee tana yuunivarsiitii Finfinnee tana asi barsiise. Achi wanni carraan ala baratu kun dhufe. Deeme. Asirraatti deemte? Asirra deeme. Digirii lammaffaa fi sadaffaa moo gara biyya? Lammaffaa baratu deeme. Gara Ingilizuma jechuudha? Ingilizuma Ingilizi UK jedhanii Scotland ol kuuna hunda waa qabeetta. Ol fagoo lafa qorrituu san lafa boojii lafa qilleensaa san achi deeme. Yeroo jalqabaatiif deemte biyya sana? Achitti wanni si mudate jira jalqabaaf achi deemte? Ol deemsa kana jaalladha. Eertiraallee ol deemee. Garuu olii achi aadaan namaa afaan namaa qilleensi lafa sanii wanni amma yennaa yaadu akkamaan jiraadhe keessallee deebi'uu adabii fedhe. Garuu mi'aan barnootaa fixxu malee karaa kam jettee kanaaf achi ture jajjaba ture. Akka nama kun amma Goorodoolaatti barnoonni kutaa 3 fa'aa 4 fa'aa akka jiru hin beekne tokko biyya Ingilizii dhaqee barnoota barachuu hin danda'a jedhanii erga achi geessee mirkaneeffatte booddee miira akkamii sitti dhaga'an? Gammada guddaa tokko waa irra dariteenyaa duuba deebitee garii beekta akkamumaan danda'e waan kana akkamumaan wanni kun teete yennaa keessa jirtu namni bokkeen natti roobe shaman sodaatu jedhanii miti akkasan rakkoon keessa jirtu yennaa san guddoo sitan yennaa duuba deebiteef duuba laalte gaafa yoo waan naa baase waa diqqoosii afaan niin qaba barii salli dhaddu afaan bisaanuma afaan jettee deemte guyyaa nyaadheen beeku haga kutaa hin jiru guyyaa laanchoonni jedha hin jirtu yennaa ijoollee nyaatii gara manaa deemtu an deemee yookiin waqodhaa yoo dadhabee beeltinatti hammaatee jiraatte muka jira kun adoolatti keessattuu haayiskuulii adoolaa yennaa bara muka san jala ciisa yennaa ijoolleen chaatu wanni dhabanii beeliin maan inni bilbila dhaban yoo san dammaqee ka'ee fuula haxaawwadhee warruma nyaatee dhufe kaan waliin ta'ee baradha amma yennaa yaadu akkamii ganni kiyya xiqqaa namni naan dura baratee ani isa laallataa gula deemu hin jiru akkamumatti uggee gassee jedhe so kanaaf jireenya jabaasarra yennaa darritu kanallee numa danda'a jettee ifa addiin teeti jabaataa deemsisaniif so kanaaf haga tokko biyya Ingilizii sanatti ani laanchi laaqana fa'aa otoo hin nyaatiin baradhe jettee ijoolletti himte maal lakkiin dhugeeffatan ati Yesuus kana
Kan nyaata malee. Dhugaatti hin fakkaatu. Dhugaatti hin fakkaatu. Dhugeeffatu. Anuu guddisee namatti hinu nama natti dhiyaatee fana qoree akkam baratanii akkam leen teessamaan ijoollee tiyya fa'aatti caalaan nagaa qoraayu akkam yennaa ati ganna kennaa kana maan hojjetaa turte yennaa ati ganna 5-4 maan akkam manni keessa akkam ture maanii jettee isin qora isin faayima galgala kitaaba dubbisaa fe'an yenna ijoolleen teenya aadaa teenya aadaa biyya saniitti ijoollee adoosiin sireerra yennaa siin ciittu kitaaba dubbistaa amma akka itti seenne hin beeknu waan keenya qoruu jalqabani. Haati itti dubbitti qara itti aanee dubbisa kiyya amma dubbisuu na dhooga didatani. Waan keessee diqqoo nutti himii waa yennaa diqqaati turte. Waan kee dhaga'uu barbaadu malee kiyya barbaadu. Isa kitaabarraa barbaadu. Kitaabaa dhiisanii akkasina rakkisaa turan. Sanuma gulaa yennaa dhagan dhuguma hin galuuf turee kunoo. Namoota gurguddaan akkuma sani namni akkamii akkas rakkattee warra keetirraa ganna xiqqaa akkasitti kutaa 4 duubar qarqarsa malee akkamiin baratuun hin danda'ama. Seenaa wayii tokko fakkaata. Namni kutaa 4tti mana ammaanis mucaa kutaa 5 baratuun qaba amma guddaadha. Mucaa ganna sanaa gaditti jiru tokko manaa bahee of danda'ee barnoota isaa sadarkaa digrii sadaffaarra gaha jedhanii yaaduun baay'ee ulfaata. Ati san callaa muti wanti kun amma fijajuu natti fakkaatti xiqqoona ulfaatti malee ifi callaa baradhee hin dhiinye. Akkuma barnooti kun natti mi'aawu obboleeyyan tiyya akka inni mi'aawu natti mul'ataa ture. Kanaaf waan godhani magaalaa galee maan jedhee namoota inni wal baradhee jedhu beektaa ana callaa muti namni barnoota silaa fedhu obboleessi kiyya tokko illee jira namni isa akka mana keessan bulee danda'a jedhaan. Warra obboloota keessaniif illee kadhatte. Tokkoon jalaa hate. Obboleessi kiyya kanatti aanuun bahee ka isa baabee hin baanne intala duraa hin baanne akkuma kanaan dhokannee dhanne warri keenya abbaan keenya amma ilaa haguma barnoota nu fedhu nu akka irraa fagaan nu fedhan jaalalaa beeku jibban saafi nu kan nu dida nu jaalatan akka hin fagaan sanuu fakkeenya tokko jira fakkeenya hamaa tokko jira nama gujii katee. Biyya alaa deemee barnoota dhabame akkasii nurraa dhabanti maanti jedhe kana jalaa hannee mana namaa kenna nama kana kenna ijoolleen teenya hundine akkasiin barattu goone. An qarshii qabaadheeti nama kaan kadhadhee sa'achi kee kaan kadha akkanumaan jennaan dhumarratti akka nuti ijoollee guma jalaa baasaa jirru dhaginaani ijaarsummaa ergate ijaarsi. Hin guurinaa. Labsii baasee roga kana ijoollee tiyya namni dhaggitan qabaa jedhanii hin fagaanne nuyi. Kana ijoollee ta'an dhumarratti ijaarsa ergateeti ijoollee hundasii amma baadiyyaa keessa mana barnootaa babal'atu jalqabe. Ijoollee tiyyaa obboleeyyan teessan guma hin barsiisa asitti na jalaa guurtanii magaalaa hin galchina achirra itti dhiinyi. Egaa isin Ingiliis faageessanii barnootaan sadarkaa guddaa geessan abbaan keessan umriidhaan turaniiru arganiiru. Dhaggan an digirii fixee jennaan hin galee wal dhagginee maanii araara bu'ee ijoollee dur guuree ila waggaa meeqa jalaa balleessee jirullee guuree fidee. Karri waa diqqaatullee warannee dhunnee amma isaanillee godhiis mi'aan barnootaa nama ollaa kennaa labsatti beekante kana eegaa amne doktorummaatti dhaggadhee haadha tiyya abbaa kiyya obboleessi kee dhufanii eebbasanirra dhaggamanii biyya Ingiliizitti galanii asitti waan ajaa'ibaa odeessanii. Kana Ingiliizitti fixxe miti barnoota keessa digirii sadaffaatis. Okay, achumatti xumurame jechuudha. Egaa ati warra barnoota digiriin kee sadaffaan kompiitaraan akkamitti barnoota babal'isuun danda'ama yookiin faayidaan kompiitara barnoota bal'isuu keessatti jiru waan akkanaa baratte jechuun dhaga'e. Barnoonni sun maal ture mee? Barnooti kunini qulqullina barnootaa eeganii babal'isuu barnootaa kompiitaraan qarqaramanii akkamiin hojjetuu danda'ani waan jedha irratti hojjedhe. Kanaaf waan garagaraatti jira poolisiin jira dizaayinii akkaataa kompiitara piroogiraam ittiin godhanu jira waan akkanaa kana maan midhaasuu qabani. Kompiitarri nu mataa fi yoo seeraan ittiin poolisii dansaa ittiin hojjetini
barnoota ka babadhisu kan ta'in balleessuu ka balleessuu danda'u ta'a. Ka qulqullina isaa balleessuu danda'u ta'a. Namoota asuma waraabanii maan jedhanii barnoota beekumsa hin qabne akka qabanuutti dhiyeessuu danda'an. So kan akka hin ta'ine maammaan godhan waan jedhan irra hojjedhee waan kana baradhee amma waan san barsiisa. Kanaaf ammayyuu karaa ittiin barnooti ammayyaa kun kompiitaraan nama bira gahu. Kan biyya sanaa egaa biyya Ingilizitti baay'inaan amma barnootaan kompiitaraan deeggaramee barnoonni kennamaa jira. Kan biyya kanaa akkamitti ilaalta? Faayidaan kompiitarri kennuu qabu guutuu kenneera jettee yaadda? Guutuu kenneen jiru haga achi deemee beeki asuma jira. Nafaan qaama achi jira malee. Qalbiin keessa. Qalbiin kiyas jira. Yennaa biyyi hoolideey maanii jettee horfataa deemtu asi dhufee barsiisa. Kanaaf waan jijjiirama biyya tana keessa barnoota biyya tana keessatti jiranu dhiyeennatti hubadha. Kanaaf kompiitaraan barsiisuun kan Ingiliziitiin walitti hin dhiyaatu garuu goomaatuma deemisa jira. Amma durii jijjiiramni wayiinuma jijjiiram guddaa jira lakki. Durii Ingiliz keessa innaa Yuunivarsiitii Londonitti barsiisaa ture ani tanaan dura barattoonni tiyya olii gadi faca'anii addunyaa kanarra ciisu. Kanaaf Itoophiyaalleetti akkuma achuma ta'ee hin barsiisne dheena wadhaannu intarneetiin hojjetu maaniin hojjetu rakkoontu ture waggaa 2-3 wadhaanne itti lakkine. Amma wagoomanii jennaan jalqanne amma ilaa konferensii achuma London ta'ee Yuunivarsiitii Bulee Horaatti amma diqqaatte 3-4 waraqaa qopheessee dhiyeesseera. Jimmaa Yuunivarsiitii akkasan Yuunivarsiitii Finfinnee sanarra akkuma kana goonee irra caalaa yuunivarsiitota lamaan wal. So wagoomisa jiran. Amma jijjiirama jiru kanaan abdii qaba jechuudha. Abdii qabdee dhuguma abdii qabdee. Yuunivarsiitiin atamma barsiistu Yuunivarsiitii Canterbury Christchurch jedhamu keessatti barsiifta. Guututti hojiin Dr. Ilfinee barsiisaa yuunivarsiitiiti jechuun danda'ama? Barsiisaa callaa waan sadi hojjedhaanii tokko hin barsiisa. Kutaa galee barsiisa. Waan barsiisu kun baay'anii barsiisota ta'u guddinni isaanii. Ka qormaata wayiilee qorannaa wayiilee hojjetan illee jiranii guddinni barsiisota kolleejii yuunivarsiitii akkasitti hojjetu. Kun ammoo hin qorannaayyuu mataan kiyyaa'oo qoradhee maan jedhee waa maxxansa. Amma piroojeektii guddoo Yuunivarsiitii Tiyyaa ta'ee Dambiraatiif Bulee Horaa Jimmaa walta qasinee Yuunivarsiitii 4 amma piroojeektii haaretti waaqee jedhe kunoo ji'a 2-3 duubatti jalqanne jedheera. Amma galeen deebi'uu jira piroojeektii saniif. So tokko hojiin tiyataan. Kun ammoo akka qindeessaa tokko ta'etti pirogiraamota garaagaraa barsiisota garaagaraa na waliin jirtu. Qajeelchu kan waan kana sadiin hojjedha. Hojii kana sadeen hojjechaa jirta. Hojiin kun hojii ati ittiin jiraattu, hojii maatiin kee ittiin jiraatu, hojii guddoodha. Ammoo hojii sadarkaa guddaa fi biyya guddaa keessatti hojjetamaa jiru. Kanuma cinatti immoo Dr. Ilfineen hojiileen isaa kun hundumtuu akkuma jiranitti hojii kana cinaatti immoo hojii tola ooltummaa jajjabaa geggeessita. Keessumaa biyya kana keessatti immoo dhaabbilee lamaan dhaabbilee tola ooltummaa charities biyya kana keessatti dhaabbata Aheer jedhamuu fi Uddaa jedhamu biyya kana keessatti dhaabdee namoota hedduu gargaaraa jirta, namoota hedduudhaaf dhaqqabaa jirta. Hojii keessa guddaa hojjettu kana waliin hojiin tola ooltummaa kun walitti si jalaa hin bu'ii. Akkamittiin immoo eegalte tola ooltummaa kana? Tola ooltummaan kun akka inni eegaleeni rakkadhee akka baradheen beekta. Kanaaf namni akka kiyya akka ammallee rakkataa jiru hedduu akka jiru hin beeka. Ani rakkadhullee naman na qarqaaree adda dhageetanaan akka hanga'u na godhe. Kanaaf namoota isaa amma gariin lubbuun jiranuyyuu garii adda isaan jiranuun beeku galata isaanii akka godhee danda'uun isaanii godheeti miti. Warra danda'aniiti qabatanii garii na qarqaaranii aduun qarqaarallee jedhe isaan amma nama gurguddaa gariin hin jiruyyuu. Kanaaf akka isaan qarqaaree galata isaanii galchee danda'uun rakkataa akka kiyyaa akka isaan kalee qarqaaran sa'aadha yoo qarqaaree danda'e tokko lama ta'e haga hunni danda'ette hin danda'a. Yoo jiraatan dhaganii hojii tijaan eebboo jedhanii itti gammaduu danda'anii yoo hin jiraatin waaqa isaanii dhagga. Kanaaf akkasiin seene. Itti kaata
miti mootummaa kanan dhaanne wama keessaa qannuun qarqaarsa wadhaanne ana warra kiyyaa kana wama kanaa wadhaanne wanni kun haga nama silaa qarqaruu feenuu qarqaruu akan ta'e nuun geessine dhaggineeti dhaaba wayii dhaanne akkasii adoo itti deenne wayyaa yaada jedhuun kaane aheedi biyya Ingiliziitti dhaanne uddaa asitti dhaanne akkasiin aheedi Ingilizi keessallee tatacha'ee habaas keenya achillee jira haga danda'e waa qarqarraa waa achi dhaggine as erginee ammoo asitti nama rakkata haga dandeenye qarqarraa tana liqaan narra jira liqaa san deebisuu qaba. Akka deebisuu uummata rakkatee anallee na barsiise kana deebiseen. Sani tokko kun immoo additoonni qarqaaree akka an baradhu godhee bisaan naa cossee waan nyaadhu naa kenne sun tokko kun ammoo kasanillee godhin haga bira kaffalee barsiisaa kiyya mindaa kenneen na barsiisilleen beenyaan narra jira deebisuu qaba. Akka deebisuuni asi dhufee sila barsiisee maan godhee battoo tolchuu malee miti amma ifi jaalladhee biyya ambaatti hafee miti achi hafuun narra hin jiru. Qaama achi jiraadhullee waan an godhee danda'u hedduu as jira. Kanaaf dhugaa yoo dubbadhe ifi jajuu natti yoo hin ta'ini as deebi'ee waan tolchuu danda'u caalaa achi ta'ee waan tolche natti fakkaatti yoo haga herrega kiyyaatti. Kanaaf aheedi biyya Ingilizii jira uddaan immoo as jira aheedachi maallaqaa fi meeshaalee adda addaa walitti qabe gara uddaatti ergee uddaan immoo hawaasa gadi jiru kana gargaara jechuudha. Sirri. Hojii maaliifaa piroojeektii akkamiifaa galmaan geessaniitu hanga ammaatti? Aheedi jechuun Action for Health Education and Development waan sadirratti halchaan ta'e waan sadirra hundaa'utti barnoota fayyaa fi guddina yookiin development waan kana waan didiqqoo hundinuu guddoo umutti dhaggite wama kana wanni kun sadiin wal qabatti yoo namni fayyaa hin qabne baratee hin danda'u hojjetee hin danda'u namni karraa hin qabne baratee hin danda'u hojjetee hin danda'u kana wanni kun waliitee jirti dhaggite namni galii hin qabne rakkoo barnootaatti qabataa rakkoo fayyaatti so kanaaf wanni kun haga dandeenye didiqqeessinee wadhaanne waa ifi dandeenye fi fuuyoo wadhaanne waan hin dandeenye immoo akka warri danda'ee godhu tirtirsu akkas goonaa tanaaf karaa agarsiisu yaada waan kana so kanaaf karaa barnoo fakkeenyaaf karaa fayyaatiin keessattuu yennaa beektaa waan dhiddeen akka AIDS maanii akka malee hantuu turte ta'an leenjii garaagaraa aanota garaagaraa keessatti miti mootummaa dhibii waliin teenee hojjannee jirra biyya leenjinnee AIDSiin kun abaarsaa mootii wanni idduma akka dhibii akkuma tokkooti isaan namni qabamee karaa qarqaarsa garaagaraati jira wal dhoffatuun hin jiru fagaatuun maaniin kun hin qarqaaru wal fakkaatanii beeyyannaas amma akka nama abaarsi seenee tokkotti waan kana fa'aa jijjiiru waa hedduu karaa fayyaanaa hojjanne karaa barnootaatiin leenjii gaggabaadduu namoota akka kennaa turre caalaatti amma garuu ijoollee shamarraanii baadiyyaa haayiskuulii yookiin sadarkaa olaanaa dhuttee magaala keessa baratuu hin dandeenye haddee bulii akka kiyya kaa hin qabne warra mana namaa bulee akka garbaatti hojjetu kageennaa qo'atu hin qabne warra sanii bakka isaan bulanii danda'a itti goone itti ijaarree akka isaan baratan xiyyeeffannee kana wadhaanaa jirra. Hosteela shamarranii qarqaarsa hin qabne. Shaakkisoo ijaarree jirra. Hadhiiraallee halchaan hin jirti. Waaqa nuu kadhadhu. Barattoota meeqa ta'u amma kan hosteela sana keessa jira? Waggaa tokkotti darban walumaa gala yeroo ilaaltu. Gara kumaa hin dhiyaatan. Barattoota 1,000 kan gargaarsa tokkollee hin qabne. Ila haga waggaa 15 hurree irra beek. Hoostelicha adoo ijaariin akka itti goone mana kireeffanneef ijoollee 54 jalqanne waggaa takka ijoollee 54 qarqaara ka baratee fixee jalaa bayaa maan jedhaa bakka buusa akkasiin waggaa hedduu deenne kiraam manatti hoostelitti jennu ittuma deema humna ala ta'aa dhufee jennaan hin baachu jenne tun hin baachu kiraan hin teetu akkuma goone namoota garagaraa walii hojjanne qarshii wal taqanne ijaarre
Hoosteela ijaarre. Hangam guddaadha. Hoosteelli kun kutaa 8 qaba. Ennaa takkaatti ijoollee haga ijoollee 40 qabata. So waggaatti ijoollee 40 ennaa siin jalaa baatu adda buusa akkasuma waan deenna. Waan kana jira dhaansa kana jira. Ijoolleen nuti jalqabsiinee nu bira baratte yuunivarsiitii fittee maanii jettee hojii dansaa qabattee akka malee nama gammachiistu jira. Dhaabbata sana deebi'anii gargaaraa jiru garuu volunteering godhu. Amma deensa kana wanni ani to'atu barbaadu tokko sani yaadaan halchaan maanii waa jedhu jira akka qindaa'e tokkoon wanni sun teetee hin jirtu. Maybe amma haasawa keenya kana fadhaganii. Gara fuulduraatti hoosteela akkanaa dhaabbilee akkasii naannoo sanatti guddisuudhaaf babal'isuudhaaf. Halchaan hin jirti. Waan hin dandeenye hin dubbatuun fedhu. Halchaan garaa keenya keessa jirti. Yoo waan nu milkeesseen tolchina. Garuu aga nuti dhaanneen duuba hoosteelii yoo xiqqaate 2-3 erga sanatti dhaabataniira naan jedhanii natti himaniira. So ifillee itti eda'uudhaannu warri ilaalee wanni kun wayyaa qaddimatti warri jedhee tolcha hin jira. Rabbisaan ni kennu ammallee akkuma sani hadhibiilee jiraatu. Ijoollee addee bulii akkasii horattu ijoollee baadiyyaa keessatti magaala dhuttee barattu qarqaarsi akka malee murteessaa qarqaaruu qannaa jedha. Mee amma immoo wanni gara biyya kanatti si fide marsaa ammaa kanaaf inni guddooni kitaaba baay'ee guddaa ta'e kana kitaaba gara peejii 400tti dhiyaatu kana kan wal'aantoo Oromoo Gujii fi Haji Muhammad Quxxaa jedhamu kana kan Dr. Ilfinaa Uddeessaa Bariisootiin barreeffame kitaaba baay'ee guddaa ta'e kana kitaaba kana eebbisuudhaaf dhufte. Mee waa'ee kitaaba kanaa natti akkamittiin kitaaba kana barreessuudhaaf kakaate ati hayyuu barnootaati hayyuu kompiitaraan barnoonni akka itti barsiisan jedhu kana nama seenaa barreessu miti kitaabni nuti arginu kun immoo kitaaba seenaati. Kitaaba seenaa goota tokkoo fi kaanillee of keessaa qabdu. Maaltu si kakaase kitaaba seenaa kana barreessuudhaaf Doktor? Wanni na kakaase an dhalootuma keenya diqqeennaanuu dabarsaa yookiin seenaan jaaladha. Yennaa maanguddoon walta dachaatee haasottu an gurra dhaabee diqqaan. Isa baasete deemii jabbii adooti jabbiin dhageen tissu waan maanguddoon haasottu kana isa baradha isa caqasa irraa hubadha kana fedhiinti. Yuunivarsiitii keessa illetti akka barnoota kiyya guddaatti ta'uu dhabu malee digirii qaraallee naa baradhu seenaa barannee jirra. Caalaatti ammoo maastireetii 2 qabaani. Maastireetiin tokko afaan Ingiliffaatti kaqaraana biyya Ingilizii nageesse. Lammaffaa ammoo maastireetii Afrikaan Studies jedhamu qo'annaa Afrikaa isa baradhe. Qo'annaa Afrikaa tana keessattuu gaafa Afrikaa kanarratti barreesse. Waan Itoophiyaa, waan Sumaalee, waan Keeniyaa, waan Jibuutii, waan Suudaanii kanarratti siyaasa isaanii dabarsaa isaanii kanarra barreesse. Kanaafi waraqaan barreesse kan ittiin eebbifame sanii namni heddummaaf kitaabaan goone maaf maaniin goone naan jedhaa ture. Meettuma godhaa maanii jedhaatuma turu deebi'ee waan kan ifihuu isa callaa moti waan naannoo karaa Gujii Booran Arsii kana maaf diqqoo badhiseeti waan barreessisanii wal qassiise jedhee wa barreessuu jalqabe. Abima kana deennuu Haji Muhammad kana mana namaa warra hiriyaa kiyyaa maatiitti waliin dhannee aduu achi jirru walta dhonnee wal haasofne. Waan inni keessa ture gagaafadhee maanii jedhee akka inni Sumaalee ture maanii waan barreesse kana tuttuqee natti hime. Akkasiin duuballee deebinee waan sanyii isaa waan akaakoo isaa abutturoo isaa waa isaa hojjetan gagaafadhee hin jedhe. Warri kun isaan duraa waan baasaa hojjetaa turaniiru. Kanaaf achirraa kaate dubbiin. Haji Muhammad Quxxaa waaqoo guutuu waliinis warra qabsaa ture miti? Waaqoo guutuu Baalee fi jeneraal Waaqoo guutuu goota Baaleeti itti kaata jechuu kiyya goota kenna gumaa goota Oromooti. Jarra Abbaa Gadaa itti kaata goota Harargeeti kenna gumaayyuu Abdisaa Adiqaa goota Wallaggaati garuu kenna gumaa miti. Gujiin yoo nama akkasii addee buufatuuti jenne Haji Muhammad anaaf.
akkasi so inni kana walii hojjetaa turte qara namu mataa kun karaa Baaleetiin kun karaa Gujiitii Booranaa Sidaamallee yoo keessa seenne dubbatu dandeenya Sidaama kunoo Sidaama saba Sidaamaa kun jiraama akka malee walii hojjetanii jiranii Walda Amaanu'eel dubbaale Walda Amaanu'eel haga qabsoo hin seenitti Haaji Muhammad nami waraana san leenjisee dulchisee qabsiisee akka isaan qabsoo san deemsisan ture lafa duubarraa Walda Amaanu'eel dhufanii wal baratanii bakka isaan harkatti dhufee natti kennateedha bakka Diddila Waaqaa jedhanutti san keessa inni danda'a duubarra immoo paartii dhaabani Waaqoo fi jeneraal Waaqoo fi Haaji Muhammad paartii dhaabani paartii dhaaban sanii jeneraal Waaqoo dura ta'e Haaji Muhammad immoo itti aanaa ta'e yennaa lama filamee akkasii hojjetan so akka malee waliin nama tokko nama yaada isaanii wal fakkaata seenaan Haaji Muhammad Quttaa baay'ee seenaa baay'ee gadi fagoodha kanaan durallee dhageenyee jirra Haaji Muhammad Quttaa bara darbe kana addunyaa kanarraa boqotanii kitaabni kun barreeffama akka jiru seenaan isaanii akka barreeffaman isaanirraa waan odeeffattan qabdu beeku turan maaltu itti dhaga'ame immoo kitaabni kun kitaabni wanni guddinni isaa harka 90 wayii oli Haaji Muhammad irraa dhaga'e barreesse isaanumarraa itti deddeebine viidiyoo saatii meeqa guyyaa meeqa waraabame oodiyoo saatii meeqa waraabame bilbilaan achi ta'ee maa goggaa meeqa haqoradhe guddinni wanni kun dhugaallee teesseedhaara Haajii irraa dhutte akka kitaabi fidhamellee dhagganiiru Haajiin dhaggeera dhufa bara 2022 as ture irra daa'ennee kana hafee kana hamburraa kana itti baa namoo bara kanaatti dabalamoo keessa hamburraa waan jedhamne midhaasinee guyyaa eebbaalli qabannee bara darre jennee koree kitaaba eebbituullee waliin fillee kitaabicha akka kanaanii mootii kadhuma piriintii ta'e harkaan qabatee ilaalee imimmaa ila keessa kana irra isa deebisu dhaggee anaa dhaloota lammaffaati yookiin guyyaa dhaloota kiyyaatti natti fakkaata wanni kun akkana ta'uu isaa jedhee maangoonaree dubbiin ta'olii dhuttutti caalaa dhaanni malee akka inni kitaaba akka maxxanaa jiru akka dansaa beekaa nu biraa deeme. Waa'ee kitaaba kanaa gaa Dooktar yeroo dubbattu xiyyeeffannaan isaa jabaanu maal irratti xiyyeeffatte waan maal agarsiisuu barbaaddeetti kitaaba kana kan caalaatti barreessuu dandeesseef? Kitaabi kun wanni inni irratti xiyyeeffatu waan kolbaan ta'e keessa darrite dhaloota duubaa dhufu akka inni hubatu godhiisa. Inni yoomi wanni keessa darrine hedduu moti jaarraa hedduu itti kayaati kitaabicha jaarraa 18ffaa irraa jalqaba yennaa Oromoon gadaan bulturraa isa tuttuqa achirra asi darree waan yennaa mootummaan giddugaleessi Minilik ifaa dhufanii kanalli xiqqoo tuttuqa wanni kun dabarsaan tun Haaji Muhammad waan wal qabattee jirtuu fi Haaji Muhammad guddinni isaa nama if danda'e ta'is isaa tokko bara Haile Sillaaseeti. Kanaaf wanni kun naannoo san qabattullee akka tokko Haajii Gula waan deemtuuf waan dabarsaa bara Haile Sillaasee gad fageenyaan qaba. Waan naannoo seenaa Haajii wajjin wal qabatu ta'uyyuu malee yeroo sana haalli siyaasaa fi jireenya uummataa wal'aansoo uummata kana maan fakkaata waan jedhaa qabata. Achirraa si dhufee Haajiin akka malee ka siyaasa seenee ka Sumaalee deemee waraana guddaa leenjisee nama hidhachiisee deebi'ee lole lafa naannoo karaa Gujii Booranaa kana keessa mootummaa guddoo wal qabatanii bara darguuti. Isa kana midhaasee gaffageessee qabateera. Achiin duuba immoo yennaa Ihaadigi galu isaan Sumaalee turanii achi dhufanii jeneraal Waaqufaa waliin galan. Gala tana amma Haajiin keessattuu waa'illi isaalleen
karaa nagayaatiin wadhaan waan jedhaa fudhatanii galan guddinni isaanii waan achiin duuba inni hojjete waan karaa nagayaati. Akkamiin karaa nagayaatiin hojii siyaasaa hojjannee waan duri lolleeffisan afaan keenya kan miidhame jenne latti teenya nurraa fudhatante ka jenne middi keenya sarbame ka jenne walqixxummaan badde ka jenne dimokiraasiin dhabame ka jenne sanii amma wagoomaa dhufaa jiranii warra alaa dhufe kulleenlee waan kana maqaa dhawataa dhufaa jira. Rasaasa lakkinni akkamiin karaa kana jenna waan jedhu irratti hojjetani. So waan kana illee tuttuqa. Amma dhunnee dhufa eegee dhufe an dhufe haajiun waldhuma dhufaa jechuudha dhuma gine kitaaba kan eessarra dhaabachiina jedheeni. Ihaadi irra dhaabachiina naan jedhe. Akkasirra dhaabattee xiyyeeffannaan waan kanaa mootummaa lamaan keessaa baasee naan jette Haile Sillaaseef darguu irratti kitaaba barreeffame siin jedha. Garuu tuttuqaan akkuma siin jedhe san waddi xiqqoo kana hin jijjiirti malee xiyyeeffannaan kitaaba kanaa kana. Kanaaf halchaan tiyyatana hanqatuu danda'a kitaaba kuniin irraa dhaabadhe malee hin fixanne. Waan dhumatee. Irraa dhaabadhe malee hin fixanne kanaaf namni kitaaba kana dubbisu hoolaa wanni inni barreessuma kana jedhee akka gaddeetti lakkine irra karreesseera. Waan jibbitan, waan tuffattan, waan qeexxan natta ergaa akka kanallee irra deebi'ee barreesse yookiin kitaaba dhibiillee inni barreesse waan goomittaa qaba barreessu danda'u cubboona qarqaaraa jedhee warra sagantaa kana dhaawwatu namoota durana kitaaba kana dubbisu jiran kadhadha. Nama hedduu kennee akka isaan gulaalan godheera. Nama gara 10 ergee yaada naa kennaniiranii dhidhuuf rakkoon keessa jirtu tiyyuma garuu warra gulaaleetti miti. Akkasii fudhadhe. Amma gaa kitaabni kun bara darbee toon eebbifamiin tureera. Ammoo yoom eebbifamaa eessatti immoo eebbisuudhaaf yaaddanii tarii daawwattoonni gammadaa shoos yoo hirmaachuu barbaadanii fi dhufanii kitaaba seena qabeessa kana irratti argamuu barbaadu. Adda sadiitti eebbina jennee irraa waaqeedhe. Sanbata itti deemnu kana akka duraan kunoo itti deemnu kana yuunivarsiitii Finfinneetti kiiloo 6 kiiloo jedhan san galma isheetu collee achi eebbifama saatii 8 saatii waareen du'e jechuudha. Achi eebbifama kanaaf dhufanii namoonni kennaa dhufanii adoo achi jedhanii waa akka malee gammadaan silaa simannaa kanaaf achi eebbamaa tokko sani lammaffaan torbaa itti aantu sanbata guddaa dilbataa muti sanbata qaraa gaafa sun 27 dhufa 27 adoola wayyuu itti eebbifama. Torbaa itti aantu ammoo bulee horaatti eebbifama. Kanaaf magaalota sadii Finfinnee, Adoola Wayyuu fi bulee horaatti eebbisamuudhaaf qophaa'eera jechuudha. Egaa eebba isaatiinis akka milkooftanii fi seenaa goota kana uummata inni jaallatu bira akka ga'u hawwii qabnu ibsina nutis gama kanaani. Egaa Gujiin gootota hedduu qaba. Gootota yeroo adda addaatti waan hedduu hojjetan hedduu qaba. Gujiin saba aadaa guddoollee qabu. Aadaa gadaa qaba. Gadaa hedduu keessa darbeera. Dr. Gadaa keessa darbiteetta waan gadaa kanoo waan qoratte jira fuulduratti wannati kitaabaan baasuudhaaf deemu. Keessumaa dhalannee maanguddoo waasiin tolchitu dhaggaatuma dhagaatuma dhaggaa dhageetta ambarannee dhunnee kitaabota fi waan garagaraa barreeffaman illee dubbisaatuma dhunneerra. Amma waa babarreessee jira. Amma fakkeenyaaf yuunivarsiitii Bulee Horaa irratti sirni gadaa waan nagayaa maan jedhaa. Waan jedhu waraqaa qopheessee dhiyeesseera. PhD'nis jalqabeera miti? PhD jalqabeera. Waraqaa tokko dhiyeessee namni wayyaa qabaatii maaloo waan kana gara kitaabaa maanii naan jedhaniiranii lammeessoo malee waraqaa dhibii achumatti yuunivarsiitii sanitti maan jedhee dhiyeessee fakkaata. Of barruu not of barruu folkloorii maan jennaan. Ogbarruu. Of barruu isa kana waan nagayaatiif waa aadaa akkamii mul'isa Gujii keessatti akkamii mul'isa waan jedhaan ammallee qoradhe barreessee dhiyeessee ture isallee wayyaa qabaa maaloo kanallee gara kitaabaa naan jedhaniiranii kana waan barreessa siin jenne. Kanaaf kitaabolee lamaan tokko hin jenne
eeguun keenya nafu. Waan afaan keetii tolchu damboobaa jaalannaa gujiin damboobaa jaalata. Akka afaan keetii naa tolchuuti. Kana waan xiqqoo irra daree takka. Kitaabi kunniin Wal'aantoo Gujii jedha. Haaji Mahammad jedha. Wal'aantoo Gujii, wal'aansoo Gujii. Wal'aansoo qabsoo anko qubeen baranne adda dubbannu. Dhugaa rabbi. Qubee namni hin barsiifne. Akkamitti barreessite? Qubee namni hin barsiifne tana qubee akkuma dubbadhu barreesse. Kanaaf kitaabni kun loqoduma Gujiitiin barreeffame jechuu dandeenya. Akkas. Wanni jedhuu fedhe xiqqoo. Jarri tuni jechuun sabi kun Haaji Mahammadii fi Gujiin achirra jiraatu malee keessa isaa wanni himan waan Gujiitiif waan Haaji Mahammadii callaamuti. Wanni saba Sidaamaa bal'inaan keessa jirti. Wanni Arsii keessa jirti. Wanni Booranaa keessa jirti. Wanni Garraagarrii keessa jirti. Kanaaf tuttuqqaan waan kanaa badho. Naannoon sun naannoon East Africa maastireetii kanaan dhagadhee boti waan kana keessa darbadhee jira. Waan Keeniyaa, waan Somaaliyaa, waan kibba Oromiyaa guutuutti waan of keessaa qabu. Waan kana keessa jijjira jechuma irra deebifedhe. Kanaaf waan duranaa katabamuuti. Kitaaba kana amma fuula 400 jettee moti. Diraaftiin isaa kan irraa murame gara 800ti. Sullee lafa jira. Sullee lafa jira. Sunillee kitaaba biraa barbaadna. Isa gara waaqatti naa kadha dhume akka gadaa kanatti deebina. Isallee kitaaba biraa barbaadna. Kan muramee lafa jiru sana. Kan gadaallee kitaabota lama sirraa eegna. Kanaaf carraa kanaan daawwattoonni keenyas akka beektan gara fuuldura dooktarra yoo xiqqaate kitaabota 3 waada galchisiifnee ergina asirratti hin oolu. Egaa dooktar gara biyya Ingiliizis deemte immoo barnoota qofaa miti kanatti argatte haadha warraas nama sii taatu argattee haati warraa kee nama biyya Ingiliizii jedhan dhugaadha kun dooktar? Dhuguma eeti. Akkamitti wal bartanii? Meeluma waltan ufite. Yeroo yuunivarsiitii barattu moo? Ana hojii wayii dhaggadhe. Hojii karaa biyya sanii dhaggadhe nama hariyaa kiyyaa Oromoo ta'e nama Amboo nama kamalee jaaladhu Warqinee Dachaasaa jedhanu akka malee nama wal jaalannuun isa amma hin jiru lubbuun nu bira deemeera hafuura callaan nu bira jira. Warra dansaa qabaa ilma dansaa qabaa haati mana isaa ammallee hin jirti akkuma wanna bolee hin jirutti laakkawa. Isa waliin hojii dhaggadhee mana barbaadatu mana diqqoo ka dur keessa yeroo goomu hojii amma kaashin waan jiru waan jiraniif addee wanti inni na caalaa London keessa tureera an olii dhufe jennaani waan naan jedhe dubartii takka jira hamana qaddu mana kutaa wayii kireessiti tabiraati bira jira isin sun tokko lamaa fi dhutti amma deemuun dhadduudhaan gaafannaa ka'inaan jedhe. Konkolaataa isaa keessatti illee mana kaanii yennaa nu baanu dubartiin tun Saaraa jedhanii ta'inni mana qaddu tun. Saaraa tana mana Saaraa kana yennaa nu baanu ta'inni jedhu tuun deemtee jirtu tuun asuma jirti. Akka ootoo. Yennaan achi wal barannee maanii makkeen jette Saaraan tun Keeniyaa turteerti. Kanaan akkasiin walitti dhiyeenya qabanii wal beekan. Ta'ama deentiin yaadan tuni Keeniyaallee turte Itoophiyaa keessallee turte. Siin durattuu jechuudha. Isaan yennaa asi dhufu isiin achi deente. So yennaa takka Itoophiyaa keessan ture. Achi barbaadannee maani jennee karaa tokkoon gadde mana silaa goomu kireeffadhu dhabe amma isii achuma jirti. Wanni walta nu fidaa jira. Bakki si jennaa kana qormaata hawaasota Afrikaa gaafa Afrikaa irraa dhufanii London keessa ilaalu rakkoo kamii waan karaa fayyaatiin isaan mudataa isaan qabaa waan jedhanu piroojeektiin natti kennante piroojeektii sana hojjetaa jira. Waan kana haasawa keessatti hinnaan bakka hojjedhu
Library maan jenna kuusa kitaabaati. Library. Guddaatti kan waan fayyaa qabu jira yoo feete dhufuu dandeettaa naan jette. Dansa amaaree jedhanii kitaaba kaan laalcha dhaqe. Yoo achi dhaqee kitaaba kaan dubbisee maan jedhu waajjirri achuma washee wayiifaa naadaan fitti walumaan jenna haasonnaa kanuma godhatu. Kanumaan walii gara cidhaatti deemtanii amma abbaa ijoollee lamaa taatanii. Akkas. Maqaa ijoollee kee afaan Oromoo moggaaste Dooktar. Anaa miti isin moggaase. Isitu moggaase? Ijoo akkuma taqaraa daa'imti qaraa durra akkuma isii garaachatteeni ijoolleen teenya guma maqaa isii maqaa Oromoo ta'uu qabaa naan jette. Intuu yaadne iyyuu lafa dura ijoollee duraa horadhee beeka waa ijoollee maqaa baasanii beeka. Kana maqaa barbaadisa kan Ingiliffaa keessa barbaachisuun irra hin jiru maqaa Oromoo barbaadinaan jettee barbaanne hiikaa isaa maan akkan afaan takkan tola maanii jenne afaan akkasii murtiisiitti ta'e caalaa. Eenyu jettan ijoollee keessan maqaa? Hangafittiin jaalanne jedhanii. Jaalanne. Jaalanne. Katti aanu mucaa dhiiraati eebbaa jedhanii. Eebbaa. Baay'ee maqaa babbareedaa maqaa Oromoo babbareedaa baaftan. Maal jedhuun ijoolleen hiriyoonni isaanii fa'aa gaafa maqaa isaanii kana dhagaan hin gaafatu maqaan kun maal? Maqaan hiikaa isaa maan jedhaniin ittiin irraa himatanii. Yennaa qubeessan irratti namni gariin maan hedduu moti jaalannee dheeraa. Afaan Oromoon barreeffatti? Afaan Oromootiin barreeffatti. Jaalannee maanii kaneen ka eebbaa moo akka malee dabilii. Kansaa gabaabduudha si? Gabaabduu garuu hundi isaa dacha dabilii naa jedhutti kolle maal maqaan akkasii jedhani? Egaan daawwattoota keenya yeroo ammaa kana immoo haati warraa Dooktar Ilfinee aadde Kooral miti maqaan sirrii nu waliin jirti isinis gama gammadaa shoo kana immoo dhufte waan Dooktar Ilfinee muraasa akkasii nutti himtuuf gamanatti affeerranna. We welcome you Kooral to the stage. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebiriidhaan naaf ergi. Teelebirrii tapha kana teelebirrii irratti itti fufna. Isinitti yaa tolu. Baay'ee bareeda. Mee teelebirrii irratti naaf ergi. Teelebirrii? Galgala teelebiriidhaan si haasofsiisa. Nan gammada. Teelebirriidhaan jedhee? Suuraa teelebiriidhaan si firgeera. Baga dhalattee. Mee al tokko alaaf teelebirriidhaan viidiyoo haa erginu. Eeyyeen teelebirriin jaallee maatii waliin kan ittiin wal qunnamnu. Teelebirriin geejjii qabatee dhufeera. Teelebirriin geejjii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin. Dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayilaa wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teelebir supparaappii pileestoor yookaan appistoorii irraa busaatii fayyadama. Teelebir Itiyoo Telekoom. Hello. Thank you for Welcome. having me. Thank you. Thank you for coming. Thank you. We're discussing with Dr. Akkan dhageetti biyya keenya kana dabalatee gaanfa Afrikaa keessa hojjechaa turtee jedhan. Muuxannoon kee yeroo sanaa maal fakkaata? So my experience was Muuxannoon koo baay'ee gaarii ture. Akkasumas ani carra qabeettiidha. Carraa akkanaa argadhee biyyoota lameen kanatti hojjechuu danda'uu kiyyaaf. Biyyoota lameenitti waggoota 6 dabarse. Biyya Keeniyaatti dhaabbata Voluntary Service Overseas jedhamuuf waggoota 4 narsii ta'ee baadiyyaa fagoo keessatti dhimma daa'immanii fi haadholii irratti tajaajileera. Baroota 1990 keessa Itoophiyaa keessatti fandii dhaabbata Save the Children jedhamuuf Harargee magaalaa Dadar keessatti tajaajileera. town was Dada. Dadar? Dada, yeah. Very famous town. Oh, Dadar turte. Dadar magaalaa baay'ee bareeddudha. Work with the local hospital and the local healthcare staff to... Eeyyee, yeroo Itoophiyaa turetti dhimma du'aa haadholii yeroo ulfaa fi da'umsaa hir'isuu irratti hojiilee gurguddaa hojjenne. Dhaabbilee fayyaa yeroo sana jiran waliin kutaalee haadholiin da'umsa dura ciisanii eeggatan ijaarree jirra. Akkasumas du'aa haadholii hir'isuu irratti piroojeektiin keenya hojjechaa ture. Dabalataan anaaf addunyaa hojii koo keessatti yeroo hedduu ulfaataa ture. How do you feel again? Akkan Dr. Ilfinee irraa dhageetti biyya UK'tti wal argitan.
akkam ture nama biyya Itoophiyaa deebitee achitti wal baruun? Yeah, I mean, it's quite funny really because I think because Dhugaa waan hedduu ajaa'ibaati. Hiriyootaa fi maatiin koo hedduun waan nuti dursinee Itoophiyaatti wal barre itti fakkaata. Garuu nuti UK'tti wal argine. Wanni guddaan garuu ani ji'oota 14 yeroon Itoophiyaa ture hanga tokko aadaa fi waa'ee saba sanaa bareera. Dr. Ilfineen ammoo dursee waggoota 2 UK waan tureef waliin jiraachuun hedduu nu rakkisne. Ethiopia, so I was quite familiar with the Ethiopian culture. So I think that What was really the challenging moment or the cultural difference between wanti hedduu waliin jiraachuuf isinitti ulfaate maal ture? I mean, I think, you know, the UK also has a lot of issues. Waan hedduu nutti ilfaate ijoollee waliin guddisuu ture. Sababiin isaa aadaa biyya keenyaa fi biyya keessanii guddisa ijoollee irratti garaagarummaa guddoo qaba. Dr. Ilfineen yeroo ijoolleen isaa arsitu qabattoo baafatee reebuuf haa barbaada. Sun ammoo aadaa keenya keessa hin jiru. Kanaaf xiqqoo nu rakkiseera. I thought that was how you brought up children, how you disciplined. Yeah, Dr. Ilfineen was continuously traveling to Ethiopia to support his community. Dr. Ilfineen yeroo garaagaraa Itoophiyaatti deddeebi'uun hawaasa irratti gargaaraa jira. Dhaabbata tola ooltummaas hundeessuudhaan. Ati akkamitti hojiilee isaa gargaarta? Amma immoo kitaabas barreesseera. Hojii isaa akkamittiin deeggarta? What he was doing, especially maybe in writing his book and everything. So, I mean, I think the thing that I admire about Waanni guddaan ani Dr. Ilfineen irraa jaalladhu waggoota 30 biyya UK jiraate keessatti yeroo hundumaa waa'ee saba isaa Oromiyaa jiranii halkanii fi guyyaa yaaduu isaati. Hojiilee isaa dhaabbata AHED jedhamuun dhimma guddinaa fi fayyaa irratti hojiinni hojjetu yeroon argu gammachuu guddaan deeggarsa barbaachisaan taasisaafi. Gama kitaaba isaatiin ammoo waggoota 5 inni barreesse keessatti afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu yoon dadhabees diizaayinii keessoo isaa tottolchuun isa gargaaraan ture. Muuxannoo barruulee qopheessuu dursee waan hin qabuuf sun na fayyadee jira. Hojiin kitaaba barreessuu yeroo dheeraa harkaa fudhateera. Ammallee waggoota 5 biroo akka inni irraa fudhanneef maxxansa isaa amma kanaa asuma irratti akka inni dhaabu mari'annee waliin hojjechaa jirra. Dhugaa dubbachuuf kitaabi isaa xumuramee eebbaaf dhaqqabuu isaatti hedduun gammadeef. What do you like from Oromo culture? Oh, aadaa Oromoo keessaa maal jaalladha? I like the coffee ceremony. Buna hedduun jaalladha. Oh, buna ni jaallatta? Rakkoon qabu. Mana bunaa waan hin qabuuf mijuu kofiidhaa sin affeera. Aadaa keessan baay'een jaalladha. Nyaata keessan hedduun jaalladha. Baadiyyaa Oromiyaa keessa deemee daawwachuun hedduu na gammachiisa. Around there, I like the food a lot. We eat badana at home. Have you been to Gada ceremony? Sirna Gadaa irratti hirmaachuudhaaf carraa argatte? So we did have a marriage. Yaadaa turre. Carraa sana hin arganne garuu sirna cidha keenyaa akka aadaatti deebinee magaalaa Shaakkisootti gaggeeffannee turre. Mijuu dugda kootti baadhee buna qalaas nyaadhee kabajanne. Buna qala. Buna qala. Yeah, did I say it right? Yeah, so that was a really special. And they've been back since. So yeah, it's been very positive. Mrs. Cora, thank you very much for joining us. Egaa adda Coral baga gara show keenya dhuftee hirmaatte. Ulfaadhu. Atilleen galatoome. Ulfaadhu. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebirriidhaan naaf tolchi. Teelebirrii Tapha kana teelebirrii irratti itti fufna. Isinitti yaa tolu. Baay'ee bareeda. Mee teelebirrii irratti naaf ergi. Teelebirrii galgala teelebirriidhaan si haasofsiisa. nan gammada. Teelebirriidhaan jedhee Suuraa teelebirriidhaan si firgera. Baga dhalattee. Mee al tokko caalaaf teelebirriidhaan viidiyoo haa erginu. Eeyyeen teelebirriin jaallee maatii waliin kan ittiin wal qunnamnu. Teelebirri ingeejii qabatee dhufeera. Teelebirri ingeejii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin. Dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasa'aa suuraa, viidiyoo fi faayilaa wal ergaa. Maallaqa shaamuudhaan qodaa. Ammuma teelebirri supparaappii pileestoorii yookaan appistoorii irraa busaatii fayyadama. Teelebirri Itiyoo Telekoom. Dr. Ilfinaa Uddeessaa fi adde Coral keessummaa gammadaa shoo torban kanaa taatanii waan argamtaniif galatooma ulfaadhaa. Thank you jedha.
Galatoomaa isinillee thank you. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin baay'ee bareedaa fi hawwataa ta'e Dr. Ilfinee Uddeessaa waliin kan guyyaa har'aa akkasumas haadha warraa isaanii Aadde Koreel wajjin taasifne kana fakkaata ture. Egaa Dr. Ilfineen kitaaba baay'ee bareedaa ta'e seenaa goota Oromoo keessaa naannoo Gujiitti nama beekamu wal'aantoo Oromoo Gujii fi Haji Mahammad Quxxaa jedhamu kan Dr. Ilfinee Uddeessaatiin barreeffame torban kana ni eebbifama akkasumas torbanoota dhufu keessatti magaalota lama Adoola Wayyuu fi Bulee Horaatti eebbifamuudhaaf deema hundumti keessan baatanii akka eebbisiiftanii fi seenaa goota kanaa immoo akka hubattan dhaamsa keenya isinitti dhaamna gammadaa shoo torban kanaaf keessummaa qabatee dhiyaate sa'atii kanaaf yeroo kanarratti asuma irratti kan goolamnu ta'a torban dhufu keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jecha torban nama torbanii nu haa taasisu nagatti.